amma Oromoon nama mataa wali qabu barbaadi yeroo tana dhaaba mataa tahee fi Oromoo hogganu feeti waa hunda ni qabdi Oromoon waa hunda qabdi amma ifam asirratti sirba kana xiqqoo haa isin dhiiga isin oowwisu jechuu fi Anwarii fi Raastamii fi eenyu Jamaal Alifa galatooma maaliif artistoonni keenya kunis baazuqaadha beeta isaan kuni akka fueliti nadaajiidha qabsoo teenyaaf hedduu nu gargaaranii hedduu nu fuel nu godhan jechuu so kanaaf toopikiin irraa maal jetti waa'ee obbo Jawaar Mohammed torbaan lama guutuu waa'ee hoggansa caayaa Oromoo kana haga sagaleen nu baqayxutti iyyaa turre plan A plan B qabaachuu qabna maaliif wonna kanarratti akkanatti xiyyeeffanne iyyina nama jaarameetu nama tokkummaa qabuutu wahitti baha nama waan jala deemu qabuutu nama qaama qalbii waan jala deemu qabuutu wahitti bahuu danda'a jechuudha arraan tana ummanni abin waggaa takka keessatti addunyaa tanarraa maallaqa wali qabanii biyya keessaa wal gurmeessanii sadarkaa kana ilaa mootummaan naannoo federaalaa sodaatutti isaanii dubbachuu gahanii jiran jechuudha within 1 year arra nuti Oromoon wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warra booda dhuftan nuti arra Oromoon nama dhageenyu ni dhabne horii ni dhabne hin dhabne humna namaa ni dhabne hin dhabne tokkummaa ni dhabne hin dhabne dargaggeessa ni qabna ni qabna waan nurraa irrate takkan qabna garuu wanni nuti dhabne wanni nuti shawwadamne nama nuun deemu dhabne nama mataa waliin nu qabee nuun deemu dhabne garuu ammaan booda arra toopikii rambahu toopikiin kiyya maali hedduu waa'ee caayaa tana irra deddeebi'een dubbadhee jira caayaa hoggansa caayaa tana keessaa waa as bahu qaba dirqama Jawaar Mohammedii fi obbo Abarratti kannine waan takka as nuu baasaa jennee galgala ganam asirra iyyaa turre obboleessi keenya Jawaar Mohammed arraan tana xayyaara horee jiranii dhufaa yoo rabbi jee imala gaarii isaa ta'u rabbi nagayaan isaa fidu amma dura gaafa asii deemu miidiyaa hirriiba itti dhabdee qabsoo tana fuutee laaptaappii asii fuutee obbo eenyu Lammaa Magarsaa kannite Lammaa Magarsaa fuudheet Abiyyi kanne arraan tana waan keessa jirru hundi keenya argaa jirra amma gaa atis hanga dheeyxe Oromiyaa keessa bakki ati najjatin hin jiru biyyoota ollaa Sidaamaa Affaar Gumuz waan Tigraay hin tahin naannoo Amaaraa bakki ati najjatin hin jiru dheeyxe waa meeqa laaltee jirta amma garuu dhufu jirta jechuudha Haji Xinxalaan waan sitti dhaamu fedhu jooniyyaa qabadhu hootuu siin jaamma yeroo tana jooniyyaa beektani jooniyyaa waan midhaan itti naqatan yookaan sukara yookaan waan adda addaa itti naqatan amma dura laaptaappiin si gaggeessina amma jooniyyaan si gaggeessinaa jechuudha yoo abiniin miiliyoonaan maallaqa guurtee dhaaba jaarrattee maqaa adda addaatiin siistama adda addaatiin waan adda addaa godhattee midhaaniif kana galfattee arraan tana yoo biyya san akkas qubata kan khadaabu dandeessu taate nuti wal dhageenyu nutiin horii qabnu nutiin nama qabnu nuti ala khaysan nama qabnu yoo wanni takka kosh jette akkana horii u dandeenyu sagalee takkaan gabbaanii dubbachuu dandeenyu kun yoo arra tokkummaadhaan waan takka ani amma durallee isin himen jira feetan abaa'oo jalan nu galcha feetan ofeekoo jalan nu galcha feetan kaawaa'oo jalan nu galcha feetan dhaaba jinnii je'u jala nu galchaati alumaan nu galchaa mataa waliin nu qabaa je'eeti waywaachuu jira baatii tana guutuu asirra maaliif nuutu qalbiin adda nu hiramtee jirti qalbii teenya gargar jira arra osoo tokkummaa qabaanne arra osoo ibidda harkaa qabaanne arra osoo waanuma hunda harkaa qabaanne jarri kun akkana nurratti hin fincilu jechuudha nuutu qabsoo teenya fuudhee OPDO harka keenya OPDOon immoo fuutee fuula barbaada nama gammachiisuudhaaf waan Oromoo dagattee waan nafxanyaa fi eliitii nafxanyaa gammachiisu qofa irratti xiyyeeffatanii san irratti focus godhaa jiran jechuun gaama waggaan oggaa dhalaa deeme oggaa ati arraan tana waa xiqqoo kanniteef mee arrallee boruun isaan gammachiisa iftaan isaaniin gammachiisa teetti tamana keessa dagattee jechuudha gaafa ati tamana keessa dagattee aluma gizee hunda aluma bareedaa deemte ati
osoo mana keessa yaa'insi jirtu osoo jaartiin te yaa'insi qabtu ilmaan kee yaa'insi kaasan ati immoo ala manguddummaa nama araarsuuf olii gaddeemta nama mana keessatti qabbana qabu nagee qabuutu hafuura bareedaa qabuutu yoo ollaa gabbee wali araarsallee irraa bareeda irraa tolorre nuti immoo qabsoo tana fuunee injifannee 99.9% erga injifannee qabsoon teenya karatti nu harkaa xalafamtee nafxanya yookaan eliitii harka buutee jechuudha. Oromoon erga injifattee Jawaar Mohaammed ifdura keeyse laapitaappi harka keeyse Jawaar nuun deemi jetteeni Jawaar fuudhee hunoo ani isinii kanneetiin jira lammatti amaanaa teessan je'ee addabaabaay minilikitti addaarashii minilikitti kanne jechuudha. Mileenem addaarashii jechuudha. Erga kannee lammaanis na amanaa ana beekaaji abiyyi kanne abiyyi immoo fudhateeti carbeen seenee jechuudha. Akkasii dubbiin teenya bishaan dhuyde jechuudha. Amma gaa arraanta nagaa walgahii ji'a shan erga taa'an booda hoggansi caayaa Oromoo arra Jawaar Mohaammed dhufaa jira Ameerikaa. Nagaan kootu rabbi imala gaarii isaa godhu. Jawaar Mohaammed oggaa dhufte amma jooniyyaa yookaan luuqaa doolaara itti fi'attu qopheeffadhu kottu. Luuqaan tun dubbiin tun soogoo fi sorkoodha yoo isinii galte. Luuqaan yookaan jooniyyaan tun ta midhaan itti guuttattee deebitu. Jechuudha. Haruma feetenu feetu korojootti guuttadhu. Feetu midhaan itti guuttadhu. Feetu waan feete godhi. Alaa keessaan si wajjin jirra. Tana wa'ada siin seenna. Immoo waan takka ati ta wa'ada nu seentu oggaa dhufte asitti aangoo aktivistummaa san sirraa mulquu feenaa jechuudha asitti ni fugaama booda. Ammarraa eegalee aktivistoota jajjaba habba 4-5 alaa ni qabna. Bakka kee barbaadde yaayyaa Bashirillee kaachuu ni dandeenya amma booda. Ati ammarraa eegaltee akka nu hoggantuu fi akka hoggansa Oromoo taatu feena. Akka mataa nuun taatee deemtu feena nuti. Yoo abiniin amaarri warra shiraa saniif qarshii miliyoona kanne nuti sanii ol sii kannuu dandeenya oggaa dhufte. Waan qabnu luuqaa teenya dhoyneeti luuqaa sii guunnee si gaggeessina. Karaa isin itti yaaddan karaa isin itti amantaniin isin bira dhaabbachuudhaaf qophiidha jechuudha. Isin galee soo kanaaf arraan tana obboleessi keenya Jawaar Mohaammed karuma fedheenu haa ta'u gaafa dhufte qophii cimaa si goona si qeeballa akka gaarii si gaggeessina ati immoo muradhu akka aangoo tana sirraa mulqinu tana beekuu qabda amma oggaa dhufte. Ammaan booda aangoo aktivistummaan qabdu Jawaar Mohaammed tana jala murii beeki. Ammarra eegalee wanni nuti feenu maali furmaata asirra teenyee galgalaa ganama oggaa wanni takka kosh jette asirraa dhufnee boonyee guyyaa lama boonyee addaan galu gaafa namni du'e guyyaa lama sadii boonyee adda galu osoo namni kumni du'ellee akkanumatti torbaan takka booda ni daganna tana hundi keenya ni beena sirriitti beena. Jawaar Mohaammed yoo aangorra teessees yoo dhiistes jarri isin dhiifnu je'ee jira. Kanaafuu ati ammaan booda akka itti deemuu qabdu akka aktivistummaatti waardiyaa qabattee deemuu osoo hin taane akka hogganatti waardiyaa ifiin tarristee deemuu qabdaati ammaan booda. Namoonni hedduun amma fakkeenyaaf dubbiin tun isinirraa wal dha'uu dandeessi. Amma inni piraayim ministeera ta'amoo maal ta'a jechuun isin dhibuu mala. Anaaf akka Haajii Xinxalatti ani amma yeroo tana maal barbaadde naa jaan ani piraayim ministerummaa rakkoon qabu. Maaliif jennaan piraayim ministerummaan aangoon isii ta Tigraay dheexee nama tokko luqqisuu hin dandeenye tiiticha tokko. Nama naannoo Amaaraatiin gattaa ijachuu hin dandeenye piraayim ministerummaan Itoophiyaa yeroo ammatti. Ani wanni hin fedhu Oromiyaa fi Oromummaa fi Oromiyaa qofa irratti fokus godhu yeroo tana. Jawaaris gisee dhufte waan biraan feenu Riippaabilika Oromiyaa hundee isii dhaaba itti amannu hottuuti konveeshina godhii feenu adda bilisummaa Oromoo ganamaa san deeffanneeti adda bilisummaa Oromoo hogganta
feenu dhaaba feene hogganna feenu ofee ko jalagalla suni filmaata keenya ta'uu deema jechuudha. Ammarraa eegalee ati immoo hogganaa Oromoo taatee akka Oromiyaa Rippaabilika Oromiyaa irratti gad dhaabbannu feena. Erga Oromiyaa harka galfanne booda Oromiyaan tunoo tiyya erga jenne erga poolisii Oromiyaa faxinoo Oromiyaa ummata jajjaba manguddoota keenya advaayizara gurguddaa godhanne ummata lolaallee itti gaafatamaa damee tikaa godhanne hunda goonee warra hamaaf keessa ariine jechuudha. OPDO waan jaan diine feenu mootummaa coomsaatiin humnaan yookaan korojoodhaanis karuma fedheenu nuti qophiidha. Ganzab kalle basamaay mangadalle jejerrinu akkasimi ganzabni midhaan bita ganzabni nama bita ganzabni siyaasa bita ganzabni jannata bita dhugaan jirtu Oromoon callaa isin dhabne humna namaati isin dhabne waa hunda ni qabdi nama mataa wali qabee naan deemi jedhu dhabde anga arraa aktivistummaadhaan biyya alaa teessee lolte erga biyya galte Oromiyaa keessa deemtee ilaalte biyyoota ollaa deemtee ilaalte ummata saawuzarni ummata akka keenya cunqurfame ulmaan kuush hakka Affaar hakka Somaalee hakka Sidaama Hadiyya hundi ishiirra deemtee ilaaltee jirta. Hundi rakkoo wal fakkaataa akka keenya qaban garuu yoo nuti nama jabaa taane yoo nuti mana keenya keessatti irree jabduu qabaanne warra galgalaa ganama isinin feenu jedhu warra argaa keessanin feenu warra Iyesuus Naazireeti dhalateeti maarreetti je xammaqame je isa Daani'el Kibret amma viidiyoo arraantana argite akka keessatti Dabra Zaytitti gorsaan Abiy Ahmad Iyesuus hotume Dabra Zaytiin ati dhalatte yookaan naki no maal maqaan Naazireet ati dhalatte Dabra Zaytiin ati xammaqamte moo maal taate bar arraantana Adama Bishootu yoo jenneen dhiiroo Iyesuus maal ja'a namichi je Daani'el Kibret arralle gorsa Abiy Ahmad video saasan Farhani share godhe arge sinigale nuti amma tana booda jara keenya Itoophiyaa irraa hin cinqamina ani tanii isinidhaa mutan Itoophiyaa irraa hin cinqamu tana boodan Oromiyaa irraa cinqamu jira amma booda maaliif jennaan durii mana kiyya ergaan mana kiyya keessaa ibidda qabbaneesseen waa'ee ollaa kiyyaa yaadu cinqama jechuudha. Ollaa bitaa fi mirga kiyya jiru san booda ollaa akkam bultan hayyaatee akkam bulte habitaatillee atee akkam jirta hayyee hootu daabboon qaba hoon noji nyaachuu feeta hoodhu hootu nyaadhu dhugi hayyee abshiroo jedhanii natti hirkatan aaloo saalan kanaa achi immoo osoo manni kiyyaahu yaa'iin ibiddi biraa keessa jirtu wanni ollaa irra deemuuf hin jirtu ammaan booda arra Dabra Tsiyoonitu irra paawara qaba mee Tigraay isii kush jettu gartanii cal that's it biyya taatee jirti indirectly osoo nuti hin beekin biyya nu harkaa taatee jirti isin yoo boru ganama nuti dakka wal goone isin dallawma isiiti taankii isii tarrifattee daangaa isii hidhatti jechuudha waan biraan gootu si wajjin mataa fi dhukkubsitu miggi xayyaaraa ni qabdi taankii ni qabdi waa hunda qabdi dallawma isii cufatteeti haala wasaalan nyaa feetan wal nyaadhaa feetan dhiisa anis mirga kiyya biyyatiyyaan qabaa siin jetti maal fitta osoo kana keessa jirru osoo hakka abin galgalaa ganama biyya magaalaa hunda keessatti akkana firiin celu ani waa'ee prime minister umarraan cinqamu wanni na cinqitu Oromoo fi Oromiyaa duwwaadha dasse tana wanni ni ganama kana barreesse takka na wajji sagalee tana ol qabaa deema takka na wajji dhiibbaa godha kan isin jettan jechuudha ganama kana arraan tana barreesse kanaaf arrarra eegalle aktivistummaa Jawaar Mohammad angoo Jawaar Mohammad Haji Xinxalaan akka nama tokkotti irraa mulqee jiraachuu arrarra eegalee Jawaar Mohammad hogganaa Oromiyaa akka ta'u barbaanna Rippaabilika Oromiyaa akka jaarru barbaanna erga jabaanne warra nu jaalatu wajji Itoophiyaa bulchuu dandeenya waliin jiraachuu dandeenya walii galle ammaan booda immoo ani kutaa kee dhufeetiin teetiyya si wajji ja'a ati immoo natti asin dhiyaatin ibin barataa keetu kana keessa ergite narraa baas takka keessattiin ajjeesa yoo kanaan jiru taate
jara kana wajjin akkamitti jiraanna dimokiraasiin hin galuuf jechuudha isaan wanni galuuf tana duwwa hin beekan isaan ati oromoon yoo nama tokko walirra ajjeefte caayaa jala teessee odaa jala teesseeti gumaa walirraa kafaltee araara buuftee sangaa qalattee aanan wal obaastee ilma san fudhattee wal jijjiirattee deemta nagaa buuftee isaan hin beekan isaan yoo ati ilma isaa tokko yookaan nama tokko irraa ajjeeftee biyya sanii baddee gadaami galte yoo ilma xiqqaa tokko qabaatte ilmi kee gaafa hanga ama 18 guutatu eeggameeti ilmi isaa dammallaash maqaan itti baheeti gaafa mucaan nama inni irraa ajjeesanii sun 18 guute fuudhee mataa keessa qabu godhee ajjeese jechuudha dammallaashin akkasii baafe jechuudha isaan gaafa tokko aangoo argachuuf karaa aangoo ol siqu yoo obboleeyyan 10 qabaate obboleeyyan 10 hidhaa naqa kuni aadaa isaaniiti maaliif aangoo irratti wal ajjeesu aangoo irra wal nyaachuu waan baran jechuudha arra isaan if bira dabraniiti biyya teenya lafa rabbiin nu kannee irra nu uume isin wajji nyaannaa isin wajji dhuynaa lakki isin wajji ni nyaannu inumaa nuutu akka leencatti isin bulchee isin qaqqabee jiraachuu fedhaa jedhan jechuudha afaan baafatanii himan nuti gootummaa dhabne dhiirummaa dhabne maallaqa dhabne nama nuu loluu dhabne no tokkummaa sanillee onneedhaan osoo wal bira jirruuti garuu liidara dhabnee jirra tana hundi keenya ni beekna atis ni beekta anis ni beeka oromoon ijji teenya ala dhiibamtee dhaaba siyaasaa kamtuun naan deema bakka abdii murreetti warreen wayyaaneen TPLF tolfatte akka isaaniif ta'utti ergachuudhaaf tolfatteetu arra anaatu isiniin deema jaanii erganutti asbaan haa jennee itti kannine dubbiin teenya nama waraabessarra foon fi'ateen warkaa taate jechuudha erga dubbiin teenya nama waraabessarra foon fi'ateen warkaa taate ammaan booda gaafa Jawaar Mahammad dhufe lama sobamuun takka sobamuun gowwummaadha lama sobamuun harrummaadha jan amma laaptaappii kannite gaafa amma immoo laaptaappii sitti kanninu jooniyyaa qabadhu hottu luuqaa qabadhu hottu midhaan itti siguunna fudhadhu gali akkuma feete ati feetu jooniyyaa san midhaan itti naqadhu korojoo itti naqadhu waan feete itti naqadhu karaa ati itti amante nun deemu ofi garuu aangoon qabdu tana beeka ammaan booda aangoo aktivistummaan barbaannu aangoo aktivistoota nama akka yaayyaa bashir ni qabna amma tana booda nama afaan tigriffaa dubbatu amaariffaa dubbatu oromiffaa dubbatu attiin afaan arabaallee ni beekansa afaan swiidishillee ni barata nama afaan 4-5 nama tasgabbaawa nama qabbanaawa nama siyaasaa xinxalee akkana addanuu qiqqicee lafa nuu kaa'u qabna ati ammaan booda hogganaadha haaji xinxalaan akka ati hogganaa taatu arrarraa eegalee si muudee jira ati amma wanni nurraa feetu asitti marii osoo hin taane wanni nurraa feetu takkaa fi takka qofa jechuudha that's it akkuma warri abin qarshii miliyoona waggaa takka osoo hin guunne waliin qabattee arraan tana midhaan achi naqattee Sudaaniif kanaan boottee keessa naqattee nama keenya shoorar keessaa jirtu kanatti nuti immoo Gondar dheeyinee shoorar keessinaa osoo hin taane osoo ittiin qaanfanne osoo ittiin sodaanne osoo addunyaan ittiin nun gaafanne mana kiyya qe'ee kiyya bara kun wannallee ni jira bara maali maqaan isaa akka quraanatti illee amma amantii osoo hin taane akka hadiisatti illee qe'ee keetti fadhu jira bara ana amma isteetaan jiru kana keessa meeshaa 3-4-5 mana keessaan qabaachuu illee danda'a namna dhorku hin jiru tiitichi libjoo hin danda'u seera Teksas kun nama qe'ee dura dhaabbate akka Teksasitti hayyama kee malee yoo namni tokko hulaatee dura dhufee namni ati hin feene yoo qe'ee balbalatee duratti ajjeefte namni tokko sin gaafatu seera Teksasitti dhaan bultu kun seera Teksas asbaanaan bintoon fuudheetiin matarra sidhaa jechuudha nam takka kanaa hidhuun hin jiru maaliif seera Teksas qe'ee kiyya dhufte jechuudha an sittin dhufne mooraatii yana dhufte yoo na dhufte mataa yoon si basheesse namni na gaafatu hin jiru Oromiyaa irrattis akkasuma manni keeti mana kiyya si galee dirree baatee ibn meeshaa waliin bitadhee itti namni si dhorku hin jiru maaliif jennaan ati akka abinitti qe'ee namaa jeequuf deeman jirtu mee namu Oromoo Gondariif iyyuu takkaa gartanii
oromoo tigraayin lolaa jettu dhageessanii never oromoon qayeetiyyan eeggadhauma itti waan biraan jenne tanammoo addunyaan si duran dhaabbattu tana addunyaan feetu dirree bahii dubbadhu feetu sokoo fi solkoon dubbadhu akka feete dubbachaa oole addunyaan tana si duran dhaabbattu 100% si dura dhaabbatti siif dhaabbatti maaliif jennaan qe'ee keetiifachuu mirga qabda afaan qabda aadaa qabda dachii qabda waa hunda qabda immoo biyya teetirratti abbaa biyyaa ta'us mirga guutuu qabda jechuudha kana booda erga ummata kana fitti kaafne ummata du'ee dhukkee keessaa dhawatee ka'ee arraan tana inda abbaatoቻችን እናስተዳድራችኋለን አስታአኒቲ አንድ ደው አቅጥለው ጃኒ አቃጥለው ጃኒ ቀበኛ ኦሮሞ አከናኖ ሳኒ ከይሰ ጉበቱ ወራ አስከይሰ ታይለ ለቡቱ ጎስ ኦሮሞን አስተይሴ ናኖ አበሉ ደቃቲ ቀበኛ አበሉ ጉባትን ይርት ተካ never for how long ሲኒ ገለ ሶ ከናፍ አረዳ ይገለ ጀረኸኛ ዱቢን ዱጋ ዱቢን ታቱ ኑፍጋ በቃ ዳሴ አማን ቦታ ኢየንሲኒስ ቦይቺኒስ ኸረረበሁኒስ is over waan irra wali gallu amman boda olbanus furmaata dubbachu male rakko qofa identify goda olun furmaata hintatu jalmarronis khagaaragale bilisumma oromoti lenconis daawidis kamalis hundi isani wanni isaan fedhan maali khara adda addaatiin bakka dhibban ها قدتو هاتيك أتيو بلسوما أوروموتي باني خجان تاتي وان علمي أورومو جالت وان سبني أورومو جالت الرتي وليف قالو أن يوجال مرون أمر إيقالي أتي اتقافة ما تكدمي أوروميا قوتوتي سيقورت ليوجت جوهاريو أتي بريزدانتي نانو أوروميا ريبابليك أوروميا تاتي أن أرانتا نكهيتي خمتو رفاورق أبيتاني nama naannoo turra paawara qaba akka hiyyatti an prime ministerummaa nafan gon qabdu presidenti tigraayitu turra paawara qabanatti maaliif jennaan ati prime ministerummaa te maal angoo qabdiree ati dheeyxee tigraay keessaa namoon jalanyaa tokko fuudhuu hin dandeenye injiru jechuudha soo kanaafin ani maaliin godhu qabamma riippaabilika oromiyaa irratti xiyyeeffadha oromiyaa irratti 100+10% focus godha jechuudha hundee gad dhaabbachuu poolisii oromiyaa cimsachuu dhaabni kun nuuf hin taane OPDO nuuf hin taane mi'ee bakka OPDO kabraa buufachuu fedhu maqaa jinnii jawte haa baafannu ati garuu haa irra walii gallu ammarraa eegalee yoo ilmaan oromoo dhugaadhaan gurra bananii ka eeggatan ka dhaggeeffatan Jawaar Mahammad taate arrarraa eegalte ati pirezidaantii oromiyaa ta'uudhaan dhaaba oromoon jaalattu dhaaba adda bilisummaa oromoo feete nu hoggani ammaa huu dhaaba biraallee yoo kabarbaayisaa tokko haa bahu abbaan fedha akki oromoon itti walii galtutti ati presidenti oromia taate hoggana oromia taate yohan hoggana wobo yohan hoggana baawo taate oromia ziggogone gadhabu oromia irratti abbaa ta'u erga oromia tinya cabeeffanne erga waraana nama keenya gataa ture hunda ariine warra angoo hararge nama fixee wallaggatti angoo kannamte hunda ariine hidda gajjabeeffanne booda ta prime minister uma Itoophiyaa yaaddofne jechuun booda abbaan fedhe araakiroo haseenu mee ati dura oromiyaa harka galfadhu humna oromiyaa harka galfadhu oromoo harka galfadhu san booda abbaan fedhe ciqciqin jos jala prime minister illee san booda itti yaaddoyte jechuudha dura mana keeti osoo manni kee diigamaa jiru waa'ee prime ministeraatiif yoo booche gaafa achi dheeyte akkuma bii kana bara ani prime minister oromooti miti an prime minister sabab sablammootaati ishiin jaachuu irra kaanne nuti we don't need dura manni kee dhiigaa jira haati tiye du'aa jirti obboleeyyan keenya du'aa jiran ilmaan keenya du'aa jiran qe'een teenya gubachaa jirti dura mana keenya fardiin mana ollaa sun ta'e mana keenya kana heera rabbiillee nu hayyame heerri seeraa fi seerri addunyaa nu hayyame jechuudha kana bulfachuudhaafillee mirgatti qabna mirga guutuu qabna lolachuufillee mirga guutuu qabna lolachuunis haqa qe'ee teetira difeendiif hin godhin namni siin jiru Amerika keessa namni biyya Amerika waggaa 300 dimokiraasiin bulaa jirtu waraanni khaane namni meeshaa mana keessaa qaba ifin eeguudhaaf maaliif jennaan guyyaa tokko mootummaan na finciluu danda'a siin jedha mootummaan kun guyyaa tokko irree waan nagarisu danda'uuf jeeti ummanni heeraa fi seera ama 300 dura tumame waa'ee qawwee tana ammallee zig godhee dhoorkate jechuudha
maaliif sibiila haqa sinigaltii dubbin nama galtuuf yoo jiraate sibiilli haqa waan taateef namuu mana ifii keessaa qaba haasilaa biyya dimokiraasii jantan maalayyaa biyya buttuu fi jinniin hundi nama nyaachuuf galgalaa ganama si ajjeesuuf deemtu keessatti biyya dimokiraasiin hin jirre achii dhufee qeetee keessatti sugubuu fedha mana amantaati jeeti kilaashii fi xiitii achi keessaa gayyaasan sa'a 24 yaaddanii beektanii garuu osoo guyyaa takka silaa mee masgiida keessa osoo guyyaa takka kilaashi lamaa fi xiitiin habbaan firiin soddomii argamte niishii addunyaa akka taatu beektanii niishii Itoophiyaati miti niishii addunyaa taati garuu galgala ganama poolisiin Oromiyaa girnoof kilaash xiitii charchira galgala ganama gayyaasanii guyyaa takka namni dubbatu hin jiru hin dubbatanirra because isaan lolaaf if qopheessaa jiran if bira kutaniiti qa'ee teenya keessatti nu loluudhaaf galgala ganama nu qophaa jiran soo nuti immoo maal ta'uu qabna yeroo waa nu dhalatan qofa booyuu osoo hin taane ifiifillee qopheessinee OPDO nu bulchuun dadhabdee mi'ee hayyee nageetti gaarraa nu ka'angoo walii gallee jira akkamitti irraa isinii akkuma feetetti feetu filmaataan feetu mootummaa coomsaatiin irraa nu ka'e baqqaatiin dandeessu nuti ifiif bulfachuu dandeenya yoo diddee dirgimsi goona yoo diddee amma garagalchina Oromiyaa tanoo itti namni si dura dhaabbatu hin jiru dhugaan jirtan we don't care Itoophiyaadhaaf hin cinqamina amma Itoophiyaarraa hin cinqamina Itoophiyaa yoo manni keene an dhugaan isin yoo Oromiyaan nagee qabaatti Itoophiyaan nagee qabaatti yoo Oromiyaan tasgabbooyte Itoophiyaan tasgabbooyte harki guddaan lafti guddaan namni guddaan hajiru hamirga isaa gaafachaa jiru galgala ganama hawaan namaan barbaanne hajiru ha Itoophiyaa dhugaasan fakkaattu Oromiyaa qofa mee naannoo biraas baasa hasabaaf sablammoonni keessatti waltakashee dalagatee jiraatu jira Oromiyaa malee hin jiru kanaaf Oromiyaan dura priority ta'uu qabdi Oromiyaan waa hunda dura isiidhaaf priority isheen kannamu qabu jechuudha so kanaaf arraaf tanuma isiniin jechuuf hin dhufe obboleeyyan keenya fayyaa argadhaa galatooma obboleessa keenya Jawaar Muhammad Luqaate yookaan Jooniyyaa midhaanii san fidii hootu ammarraa eegalee maallaqni nuti dheengadda 250 yoo guyyaa sadii keessatti OMN if habaasnu taane yoo arraan tana Republika Oromiyaa gajjaaruudhaaf Oromiyaa hogganuudhaaf waan fedhe as baasaa hojaan Oromoon qophiidhaarra diasporaan silaa waan biraa godhuu hin dandeessu if qopheessi hidhii ciniinnachu abaluun narraa du'e poostii achi naa qaba as naa qaba laayik naa godhaa koomentii naa godhaa tuni siifumaan gootu bu'aa siin qabdu jarri miidiyaanis lafarrattis waa hunda jiran amma yeroon lafarratti gabbuunu jechuudha so kanaaf if qopheessa hootu rabbi nagaan si haa fidu nutilleen akka gaarii qopheynee se'eena hanuman isiniin joo dhufe jara keenya jajjabaadha qabsoon wiliidha haruma kamiinuu karaa nu baasa jennee itti amannuun ammaan booda jaaramu qofa wanni nu baasu tokkummaa qofa dhaabota siyaasaa darzana ala jiran kana galchu yaa ammaan booda gabayaan Oromoo kabitatu jilmaa kajaan san akkuma jumlaa sanii feena ammaan booda hin barbaannu chirichaaroo tana achi dhumatti galgalaa ganama jenne ammaan booda akkamitti Oromiyaa fi Finfinnee teenya irratti abbaa taane san booda warra akka keenyaa warra nu wajjin buna nu wajji dhuguu fedhu ni dhuyna wajji warra falxara nu wajjaatu wajji nyaanna sun rakkoon qabnuti bineensa wajjillee ni nyaanna sini galee so kanaaf jara keenya jajjabaadha ammallee qabsoo wiliidha tanuman isiniin joo dhufe fayyaa argadha hedduu galatoomaa waan hojii turtaniif guyyaa gaarii halkan gaarii dhaamsa kana walii daddabarsaa sheer godha fayyaa argadha